namoonni mul'ata qaban maal gochuun yeroo isaanii dabarsu. Nutoo yoo maal goon mul'ata keenya galmaan ga'uu dandeenya. Yuuyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taatan akkam naaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu quuftii nageenya isiniif haa baay'atu kanan jedhu hana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa hanga barnoota dhuma kootti nafaana turan haffeerraa kooti. Akkanuma immoo like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa maal inni kan jedhu hanga barnoota dhuma kootti nafaana turan haffeerraa kiyya. Tole egaa inni jalqaba irratti argamu mee namoonni mul'ata qaban namoonni mul'ata isaaniif jiraatan yeroo isaanii haala kamiin dabarsu maal gochuun dabarsu iddoo kamitti immoo yeroo isaanii dabarsu kan jedhudha kan wal faana ilaallu jechuudha. Hamma barnoota koo dhumaatti nafaana tura. Tole egaa namoonni mul'ata qaban maal gochuun an isaan jiraatan namoonni mul'ata qaban mul'ata isaanii keessatti of ilaalanii deemu yookaan mul'ata isaanii keessatti of ilaaluun socho'u yoggaa mara. Arrarra dhaabatanii mul'ata isaanii booriin galma isaanii booriin viizhiniitiin maal godhu bakkee jiran sana ilaaluun gammadu yeroo isaanii alattiin jiraatan adumsallee ta'e haasaallee ta'e sochiillee ta'e mul'ata isaanii keessa boorii sana keessatti of ilaaluun kan isaan jiraatanii jechuudha. Meeqan keenyatti mul'ata keenya booriin boorii keenya mul'ata keenya galma keenya boorii keessatti of ilaallee jiraataa jirra. Gaaffii kana isiniif dhiiseera. Namoonni mul'ata qaban garuu yeroo mala mul'ata isaanii keessa jiraatu yookaan mul'ata isaanii keessatti of ilaaluun socho'u gammadoodha jireenya isaaniitti jechuudha. Namoonni mul'ata qaban namatti ija laafuu danda'u garuu mul'ata isaanii irratti tasuma ija hin laafan. Namoota duukaa jiraatan irratti maatii biratti fira biratti hiriyaa biratti ija laafessa ta'uu danda'u gadidhanii saalfataa ta'uu danda'u tasumaa garuu mul'ata isaanii irratti ija laafoo miti ija jabaatoodha. Maaliif mul'ata isaanii booriidha waan ta'eef mul'ata isaanii sana irratti tasumaa naman dhagaan tasuma yeroo isaanii sana dabarsanii saalfiitiin mul'ata isaanii sana irraa gadi hin deeban nama maal jedhu saalfiitiin nama saalfachuutiin mul'ata isaanii sanarraa viizhinii isaanii sanarra gadi hin deeban yeroo hundumaa maal godhu mul'ata isaanii sanarratti hin saalfatan cichoomanii humna guddaatiin jiraatu malee. Inni itti aanu immoo garamitti akka deeman eessa akka deemuu qaban ni beeku. Namoonni mul'ata qaban eessa akka ga'an eessa akka ka'an akkamiin akka deeman akkamiin akka hojjetan akkamiin akka galma ga'an ni beeku. Zim jedhanii hin jiraatan. Fadula miti. Eessa kaan eessa ga'uuf akka deeman maaliif eessatti akka deeman adda baasanii beeku. Isaan namoonni mul'ata qabanii jechuudha. Ati hoo garamitti akka deemtu eessa akka deemtu maaliif akka deemtu adda baasii beeki. Nama mul'ataa ta'e. Namoonni mul'ata qaban yeroo hundumaa garamitti akka deeman maaliif akka yeroo isaanii guban adda baasanii beeku waan ta'eef. Inni itti aanu immoo haala hin mijanne keessa ta'anii wanta mijatu argu. Haala hin mijanne keessa ta'anii wanta mijatu argu. Rakkoo har'a isaan irratti ga'u, miidhaa har'a isaan irratti ga'u, wantoota har'a isaan mudatu keessa ta'anii galma isaanii mo'imsa isaanii sana ilaalanii gammadanii jiraatu. Haala hin mijanne keessa ta'anii, haala rakkoo keessa ta'anii, haala dhiphuu keessa ta'anii galma isaanii boorii sana ni beeku, ni argu jechuudha. Yeroo kana galma har'a yeroo baay'ee namoota nun arginu ani bakka rakkoo keessan jira anaaf naan mijanne ani koo maatii takkas ta'eera ani sababa firoota koo sababa maatii koo sababa hiriyaa koo sababa biyyaa sababa nageenyaa wantoota adda addaa kaasa. Kun milkaa'ina irra isan geessisu kun nama mul'ataa san taasisu. Namoonni mul'ata qaban garuu yeroo mara haala hamaa haala hadhaa keessa ta'anii mul'ata isaanii hin argu. Yeroo mara namoonni mul'ata qaban mo'uudhaaf malee mo'amuuf akka hin uumamne ni beeku. Yeroo mara addunyaa kanarra kan dhufan mo'uuf malee mo'atamuuf akka hin dhufne akka hin uumamne ni beeku. Haalaan hin kufan chaalenjiitiin hin kufan akka hoo chaalenjii isaa mudatillee akka kufanii hin hafne beeku. Ka'anii akka gara fuulduraatti deemuu danda'an ni beeku waan ta'eef. Maaliif yoo jenne yeroo baay'ee namoonni baay'ee yoo chaalenjii itti baay'ate yoo kufan abdii kutu karaatti deebi'u. Kun immoo nama mul'ata nama galmaan ga'u sin taasisu waan ta'eef
atillee mo'uudhaaf malee mo'amuuf akka hin uumamne beekuu qabda. Inni itti aanee argamu wanta hin mul'anne keessatti waan mul'atu argu. Arrarra ta'anii waa tokko dhabuu danda'u. Arrarra jiraatanii waa tokko fuulduratti namatti argamuu dhiisuu mala. Garuu isaanitti guutummaa guutuutti ni mul'ata. Wanti namatti mul'anne nama mul'ata qabuuf, nama viizhinii qabuuf, nama galma qabuuf, nama mo'achuu barbaaduuf ni mul'ata. Wanti mul'anne kamuu. Yeroo jireenya isaanii keessatti wanta namootatti hin danda'amne, namoonni hin darbama, namoonni hin danda'amu jedhanii yaadan akka danda'amu hubatu isaan immoo. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko dhageessanii beektu ta'uu mala. Wanti sun hin danda'amu. Wanti sun immoo hin cima, hin ulfaata. Kanaafuu hin danda'amu jedhu. Isaan garuu yeroo mara yeroo isaanii kan isaan dabarsan wantoota hin danda'amne jedhaman akka danda'amu gochuutiin yeroo isaanii dabarsu. Yeroo mara isaan hin danda'amu, hin darbama jechuutti amanu jechuudha. Yeroo baay'ee immoo wantoota hin qabne akka isa qabaniitti hubatu. Maaliif? Galma isaanii sana boorii waan beekaniif. Hin qaban garuu akka boor argatan beeku. Akka harka isaanii jirutti of amansiisu, gammachuun jiraatu. Abbaan qabeenyaa addunyaa kanaa kanaan dura waa dubbatee ture. Mee ati kan erga akkaawuntii keetti maallaqa hagam agartee gammadde jedhanii gaafannaan ani kan hin gammade gaafan maallaqa kana horadhe osoo hin taane gaafa akkan maallaqa kana horadhu yaade sanan gammade jedhee deebiseef. Isaanillee wantoota arra dhabanii caalaa wantoota bor argachuu isaanii of amansiisanii gammadanii jiraatu. Jireenya isaanii keessatti wantoota kana gochuun dabarsu. Yeroo baay'ee namoonni mul'ata qaban immoo nama ta'uuf uumaman sana ta'anii of argu. Namoota ta'uuf uumaman sana ta'anii argamus. Yeroo baay'ee namoonni wanta ta'aniif uumaman sana dhiisanii wanta biraa ta'anii argaman ni argina. Mul'ata uumamaniif, wanta uumamaniif dagatanii, wanta uumamaniif sana irraanfatanii iddoo biraatti kufanii isaan argina. Namni mul'ata qabu garuu wanta uumameef sana galmaan ga'anii agarsiisu. Yeroo hundumaa nama ta'uuf uumaman sana ta'us. Yeroo baay'ee namoonni mul'ata qaban sun yaada sammuu isaaniitti dhufu, yaada sammuu isaaniitti dhufe irra deddeebi'ee itti mudatu sana hubatanii hojiitti yookaan immoo gara qaamaan akka inni argamutti jijjiiru. Yeroo isaanii haala kanaan dabarsu. Yeroo baay'ee wantoota isaaniitti jireenya isaanii keessaa dabarsan inni tokko rakkina isaaniitti dhufu tokko. Rakkina isaaniitti gara isaaniitti dhufu tokko. Chaalenjii gara isaaniitti dhufu tokko maal jechuun dabarsuu seetan. Rakkinni iddoo itti of qoranidha. Yookaan immoo iddoo itti qaramanidha jedhanii kan isaan yaadan. Rakkina keessatti of qoru, rakkina keessattidha waan baay'ee kan baratamu. Wantoota isaaniitti dhufu poozitiiviliitti hiiku. Rakkoo isaaniitti dhufe carraatti jijjiiratu. Opportunitiitti jijjiiruu jechuudha. Rakkoo isaan irra ga'u. Mudatu kamuu gara hojiitti jijjiiru. Yeroo baay'ee isaan gufuu isaan dha'u gara milkaa'inaatti nu darbataa jedhu ni yaadu. Gufuun yoo si dha'e fuulduratti si darbata. Gara fuulduraatti akka adeemtu akka ati galmaan geessu si taasisa. Yeroo baay'ee rakkina keessatti of baru, rakkina keessatti of ilaalu namoonni mul'ata qaban galma isaanii boorii sababa yaaduun as kanatti rabbiin na barsiisuuf, waaqni na barsiisuufidha kan kana fide jechuun rakkoo isaan irra ga'usan gara poozitiiviliitti kan gara jijjiiramaatti hikkatu. Yeroo baay'ee namoonni mul'ata qaban beekamuutti otoo hin taane beekuutti amanu. Namoonni mul'ata qaban beekamuutti osoo hin taane beekuutti amanu. Beekamuun beekuun ibsu. Beekuun garuu beekamuu si ibsa.
Barachuun beekaa ta'uu kee ibsu. Barataa ta'uun beekaa ta'uu kee ibsu yeroo baay'ee. Beekaa ta'uun kee garuu barataa ta'uu kee si ibsa waan ta'eef. Kanaafuu beekamuutti otoo hin taane beekuuttidha yeroo mara kan yeroo isaan dabarsan. Yeroo baay'ee isaan jireenya isaanii keessatti wanta ta'uufii sana sammuu isaaniitti fayyadamuun beekamtii isaanii sana namootaaf hiruun, namootaaf qooduun, namoota gargaaruutiidha kan isaan dabarsan. Yeroo baay'ee inni dhumarratti argamu immoo kan isaan jireenya isaanii keessatti gochuun dabarsan keessaa inni tokko argamuuf utuu hin taane agarsiisuufidha kan isaan uumaman. Yookaan immoo argamuuf namatti na argiif osoo hin taane agarsiisuutiinidha kan isaan amanan. Namatti waa agarsiisuun beekumsa isaanii, hubannoo isaanii, yaada isaanii namootaaf qooduutiin kan isaan beekaman. Yeroo isaanii kan isaan dabarsanii jechuudha. Hanga barnoota keenya ammaatti akkasiin gammaddanii jirtan abdii guddaan qaba. Tole egaa mee jireenya keenya keessatti namoonni mul'ata qaban maal gochuun dabarsu? Haala kamiin dabarsu kan jedhudha jechuudha kan wal faana laallee mee kana keessaati iddoo kamirratti akka argamu of madaaluu qabna. Barnoonni kun isinitti tolee jira yoo ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Hanga barnoota biraa walitti deebinuutti turtii gaarii isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin gabarja. Turtii gaarii.